Irra deebiidhaan bakka keessan isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota Afrikaan Economic TV. Egaa har'a sagantaa ayyaanaa sababeeffachuudhaan biiroo haaraa keessatti bara haaraa simachuutti jirra. Maatiiwwan yookaan immoo hojjettoota Afrikaa Holding Group waliin ta'uudhaan irra deebiidhaan bakka keessan isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan immoo hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaa Afrikaa Holding Group obbo Darajjee Maamuyyee waliin waan ayyaanaa akkasuma waan kaampaanii Afrikaa Holding Group kaampaanii guddicha Afrikaa irratti yeroo muraasa waliin qabaanna jechuudha. Haga xumuraatti akka nu faana taatan isin afeera. Allali Saalamuuti. Bodarchi bakka keessan irra deebiidhaan. Goolingee. Ayyaanni akkam? Ayyaanni akkuma argitu kana maatii Afrikaa Holding Group baadiyyaadha, magaalaadha, qonnaan bulaa garee sagalitti qoonneerra nama miliyoona 20 gareen salganuu haala argamaniin haala ho'aatiin waajjira keenya haaraatti waajjira muummee haaraatti kabajaa jirra. Gammachuu guddaa qabachaa. Tole yeroo baay'ee Afrikaa Holding Group falaasama isaa keessa sa'aatii 24 darbee sa'aatii 25 hojjenna jedha. Warra kaan irraa liqeeffanna kan jiru nan nagaa. Ayyaanattis kun liqeeffannaa isa ta'u hojjetaadhuma jirra. Falaasama suni ayyaana hojii wal qabsiisnee akkamittiin ibsina. Sa'aatii 24 alatti eessaa fuudha Afrikaa Holding Group. Baay'ee gaariidha. Ergaan sa'aatii 25 hojjenneetu malee Afrikaa Holding mirkeessinu jedhu waan lama sadiif keessaa qabanni tokko haala baratameen karaa baratameen yaada baratameen hojmaata baratameen Afrikaa Holding Groupii galmaan ga'uu hin danda'amu. Sababni isaa bilisummaa yaadaa waan hin jirreef kaampaaniin dhalootaa dhalootatti ce'uu fi oomishti dhalootaa dhalootatti ce'uu hin jiru gaafa jennu amma immoo yaadi eeyyamame jennaan waggaa 5-6 darban kana keessatti waa baay'ee hojjennee waan haaraa uumaa jirrachaa. Waan haaraan kun karaa barameen karaa duratti yaadama gocha moofaatiin hin danda'amudha tokko. Ergaan inni lammaffaan dabarsuu barbaade sa'aatii 25 eessaa fiddaa namni yeroo jedhu iddoo lamaatiin fuudhaan jedhe. Tokko isa borii irraa liqeeffadhaa. Lammaffaa namni baay'een sa'aatii irratti rakkoon qabu waan ta'eef harcaasaa deema. Isa namni baay'een harcaasu sa'aatii isaatti fayyadamne sana fuunee itti fayyadamuu hin danda'ama kan jedhu ergaa kan dabarsuu barbaade. Ayyaanaanis kanaafidha. Egaa Afrikaa Holding Group yaadama isaa jalqabaatiif ka hamma irratti deemnee as geenyeen imalli baroota waggoota arfan darbanii baroonni barootaan waggaa jijjiiraman kunoo waggaa arfaffaarra jira. Imalli waggoota arfan Afrikaa Holding Group hagaa irratti mee maal fakkaata? Xiqqoo yaadachuuf akka toluuf. Baay'ee gaariidha. Kaampaaniin Afrikaan Holding Group principled and pragmatic jenna maal jechuudha? Qajeeltoo qaba. Calliseedhuma akka barbaade burraaquu hin danda'amu anas taanaan jechuudha. Lammaffaa immoo pragmatic yeroo jennu jijjiirama jiru keessatti uf jijjiiree gogee iddoo tokko dhaabbatu yaada haaraa mul'ata haaraa waan haaraa nama fidu hin fudhataa jechuudha. Kan mul'ata kana quucarsuu barbaadu immoo rukuta ofirraa hin fudhatu jechuudha. Kanaaf pirinsipilii yeroo jennu pirinsipiloota 9 qaba. Tokkoffaan rakkoo adda baasuudha. Lammaffaan immoo falaasama ittiin rakkoo kana hiikan lafa kaa'uudha. Inni sadaffaan economic moodela dinagdee qabaachuudha. Inni arfaffaan abbootii aksiyoona miliyoona 20 haalatti walitti qabnudha. Moodelli kun kan inni fidu namoota miliyoona 20 kan immoo akkaataa kamiin qoqqoonna yeroo jennu iddoo 9tti qoonnee harki 25 qeerroof qarreef dargaggeessa biyya keenyaati. Harki 20 qonnaan bulaadha. Harki 15 nama biizinasiiti. Harki 10 nama magaalaa jiraatu. Harki 8 horsiisee bulaadha. Harki 7 barataadha. Harki 6 diaaspooraa. Harki 5 nama mindaadhaan jiraatu kamuuti. Harki 4 immoo institution yookaan immoo iddiriiraa kaasee qaama seerummaa kan qabu aksiyoona kana bitachuu danda'aadha. Kuni isa arfaffaadha. Shanaffaa jechuun 4 olambisee 4 gadambisee handhuurri qajeeltoowwan keenya yookaan pirinsipilii keenya mul'ata ergamaa fi duudhaadha. Mul'anni keenya badhaadhina dilbii dhaloota dhaalchisnaa kan jedhudha. Badhaadhina uumuudhaan hin dhaalchisuun hin danda'ama yaada jedhudha. Kanaaf bu'uura kan nu ta'e mootummaan keenya mootummaan badhaadhinaa yaada manni kaasitu hin danda'ama kan jedhuun achirraan kaane jechaadha. Ergamni keenyi wal amantaadhaan kaapitaala hawaasummaa haala Afrikaa irraa tokkoffaa ta'een qaaccessine Afrikaa irratti guddummaadhaan beekamtii qabaachuudhaa fi bu'a qabeessummaadhaan tokkoffaa ta'uu dandeenya waggaa 10 keessatti inni. Tokkoffaan kun maaliif jette waan investi godhe irraa parsantii 100 buufachuun rakkisa. Parsantii 50, parsantii 20, parsantii 30 jedhameetu aksiyoonni baay'een nutti himu. Nuyi garuu
bu'a qabeessummaan tokkoffaa yeroo jennu 150 isaa ol buufachuu qabna waggaa 10 keessatti kana jechaadha. Duudhaan keenya akkasuma duudhaa qabna. Utubaalee tarsiimoo qabna. Galmoota qabna. Gosa biizinasii hojjennu gosa 9tu jira. Akka biyya keenyaatti gosa 9tu jira. Salganuun hojjenna. Caaseffamni keenya immoo maal fakkaata kanarratti kan jedhuu fi galmoota 9 qabna. Galmooti keenya 9 keessaa inni tokko nama miliyoona 20 neetwork gochuu yookaan dabboo uumuu kana ikonomik moodelii keenyaan hojjenna. Inni lammaffaan kaampaanii 150 isaa ol dhaabuun hin danda'ama jennee kaane adeemsa keenya ammammaatti akka danda'amu argaa jirra. Inni gara biraan hojjettoota dhaabbiidhaan 155,000 hojii dhaabbiidhaan carraa hojii inni dhuumnaa hin qacarra jechuudha. Namni qacaramu kun abbaa aksiyonaatis abbaa hojiitis jechuudha. Listiroowwan 150 gurmeessuun hin danda'ama. Finfinnee kaasee hanga godaatti kun maaliif aadaa hojii baruu keessa jechuudha. Namoonni qabeenya gurguddaa qaban biyya kana keessa yoo duuba deebitan ilaaltan namoota duratti listiroo hojjetan namoota bishaan yeroo bishaan baambaan hin jirre lagaatii waraabanii harreedhaan gurguran warra akkasiiti jechaadha. Kanaafiyyuu aadaa hojii barsiisuudhaaf 150 gurmeessuun hin danda'ama. Abbootii aksiyoonaa keenya biizinasii fi intarprenershiippiidhaan 150 leenjisuun hin danda'ama. Dhaabbata leenjii iddootti leenjisuun illee asitti bannee jirra jechaadha. Kana gochuun hin danda'ama. Biqiltuu miliyoona 20 dhaabuun hin danda'ama. Mana 500 waggaa 10 keessatti ijaaruun hin danda'ama. Bu'aa argannurraa dhibbantaa tokko hanga dhibbantaa 10tti immoo hawaasa keenya ni gargaarra jennee haala kanaan hojii guddaa hojjetaa jirra jechaadha. Egaa kun akka yaada waliigalaatti yoon kaasu imalli waggaa 4 maal fakkaata waggaa 3 maal fakkaata isa jettuuf Africa Holdingin Principal Deed yeroo jennu PSSP kan jedhu qabna. PSSP afaan Ingiliffaadha. P Principal, S Struggle, S System, P immoo 9 qabdi ofiin ishee. Sadii duwwaa ammasitti ni machaadha. Principal yeroo jennu yeroo jalqabaa yaadama Africa Holding Group yaadama addunyaarraa yaadama keessumaa duudhaa uummata Oromoo irraa yaadama bahe yaadama muummichi ministeera keenyaa isaan hawaasummaaf dinagdee isa keessaa fudhanne yaadama addunyaan qabu walitti qaacessine qajeeltoo qopheessinedha jechuudha. Qajeeltoon diirama sittime. Qajeeltoon kun erga qophaa'ee booda qajeeltoo kana gurguruudha. Namootatti gurgurree namni hin bitee jechaadha. Bara duraa yaada keenya gurgurree qajeeltoo keenya gurgurree hawaasi kana jala hiriiruutti ka'ee jechaadha. Bara lammaffaa S jechuun struggle jechuudha. Qabsoo jechuudha. Qabsoofne lafa hektaara 10 haala amma jiruun poolisii imaammata mootummaan amma qabuun walta'iinsa dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa haala jedhuun lafa hektaara 10 bulchiinsa magaalaa Finfinnee nu mallatteesse. Isa keessaa hektaara tokko Takla Hayimaanoot Markaatoo naannoo Mandiidaa jedhamu duratti achitti hojii jalqabne jechaadha. Kuni qabsoodha jechaadha. Qabsoon kana duwwaa miti gaa. Qabsoo hedduu qabsoofneetu waggaa lammaffaa. Waggaan sadaffaa jechuun bara 2016 sirna biizinasii dhaabbachuu jechuudha. Sirna yeroo jennu amma biiroo dhumti kun bakka biizinasii sadii fi bakka hojii sadii qaba. Akkitti inni taa'e yeroo ilaaltan viidiyoo kaameeraa qaba. Sagalee namaa waraaba. Sochii namaa ilaala. Balbala yeroo galtan ashaaraa dhangalamaa. Qubni ashaaraan hojjetaa. Xuqqeetu malee hin galu. Sa'aatiin ni ga'eef sa'aatiin ni ba'e. Hin lakkaawaa. Sagalee guddistuun as keessa jira. Akkitti taa'e kun manni kun baay'eensaa iddoo tokko taa'e iddoo tokkotti illee ijaan illee arguu hin dandeessa. Kun mataan isaa siistama jechaadha. Bakka ijaarsa mana keenyaattis akkuma kana sirna qabna jechaadha. Gara biraan ittiin qajeeltoon bulchiinsi faayinaansii, bulchiinsi humna namaa, bulchiinsi bittaa waan akkasii kan duraan qabnurra amma haala adda ta'een haala kaampaanii kana gituu danda'uun sirna diriirsinee sirni hojjetaan itti wal bulchu sirni boordii abbootii aksiyoonaa wajjiniin mootummaa wajjin hariiroo jiraachuu qabu sirna mataasaa diriirsachaadha bara 2016 kun. Barri baranaa P'dha. P'n kun 9 qabaa. P'n afaan Ingiliffaati jechuudha. P jechuun P preparation qophaa'uu. Lammaffaan productive oomishawaa ta'uu. Sadaffaan profit bu'a qabeessa ta'uu. Kaampaaniin hedduun yeroo ilaaltan waggaa 10tti illee bu'aan agarsiisu. Yaa'ii illee waggaa 6-7 darbee waamaa nuyi waggaa waggaatiin waamna. Barri baranaagaa bara itti qophoofnu maaliif qophoofna? Bu'a qabeessa ta'uudhaaf oomishawaa ta'uudhaaf qophoofna. Oomishawaa ta'uun kun maaliin mirkanaa?
bu'aa argamsiisuudhaan mirkanaa'a jecha. Kanaaf barri baranaa kaampaaniin keenya sochii keessa gale kamuu kisaaraan yookaan immoo invest goonee fidneerra mana kisaaraa kan jedhamu hin qabnu. Sababni isaa invest gochaa jirra. Mana kanarratti birrii miliyoona hedduu baasneerra hin kassarreen jedhamu kun invest gooneedhaan. Mana ijaaraa jirraa hin kassarreen jedhamu birrii baay'eetu ba'eera. Garuu deebi'ee bu'aan nu dhufaan jiru invest gooneedhaan. Referenjii akka jedhan invest and harvest jedhu. Invest jechuun waa tokko hojjechuudhaaf irratti maallaqa baasii sana booda harvest jechuun haammadhu jechuudha. Tokko tokkoon fudhadhu jechuuti. Kaampaaniin kun barana haammachuu jalqabaa, bu'a qabeessa ta'uu jalqabaa jennee yaannachaadha. Kanaaf namoonni tokko tokko yeroo nu sardan ilaalla yoo dhiifama yoon akkas jedhee hawaasni dhaggeeffatu akka hin taasifne namni horii tiksuu hin dandeenye bakkee taa'ee si gorsaa si qeeqaa si cabsuudhaaf deemaa kuni amala barameedha biyya keenya keessatti jechuudha. Mul'ata doomsuudhaaf abbaa mul'ataa doomsuudhaaf uummata bittimsuudhaaf wanti godhamu jirachaadha. Meerra bu'aan keenya akkasiin taane asiin hin baane yeroo jedhan jiru jechuudha. Namoonni baay'een kanaan burjaajanii dhufanii yeroo argan baay'ee saalfatanii nu dogoggorsan jedhanii yeroo deebi'an jiracha. Kanaaf amma yeroo oduu miti yeroo lamatan miti yeroo itti hojii hojjetan waan ta'eef hawaasi kamuu qabatamaadhaan Afrikaan Holding Group waggaa 3 erga jalqabee yaadumarraa qabee jechuudha. Waggaa 3 keessatti afaan guunnee kan dubbannu hojii waggaa 30 ta'uu danda'u hojjeteera jennee amanna. Kun kan namni kaan arguu danda'udha malee nuyi kan arginu warra gaggeessinu warra hojjennu kan arginu immoo hojii waggaa 100 olii hojjenneerraa. Kana booda waan baay'eensaa akkuma hanqaaquu handaaqqoo hanqaaquu danda'a qaba jenna. Yeroon akkana jedhu ijaan ana ta'eef ijaa boordii ta'eef ijaa maanajimentii hojjetaa ta'eef miti. Jirbiin wal gargaartee leenca hiitii. Yaaduma qofa arganii warri nu faana hiriiran jiru. Amma immoo yaadarra darbee waan lafatti mul'atu jira. Waan lafatti mul'atu kana argee namni jirbii waan danda'u waan xiqqoo yaadarra kaasee hankooti jechuurraa kaasee 1,000 irraa kaasee 5,000 irraa kaasee hanga miliyoona 5 namni maallaqa yoo fide akka diirama jedhame bara baranaa lafa keessa afuridha gamoon Afrikaa Holdingii godoo kuni lafa keessaa ba'uun qofta waggaa hedduu nu gaafata. Hektaara tokkorra lafa keessa afur lafarra tokko lafa afur hektaara tokkorra akkuma jirutti qubateetu afraffaarraa qabee immoo gamoo 5 ta'eetu ba'a hanga 35tti gamoo 5tu jiracha. Isa kana yoo diirama jalqaba irratti kaaseera yaada beekamuun karaa baratameen hojii hojjetamuu danda'u miti jechaadha. Kanaaf hunduu jirbii yoo walitti fide nuyi jirbii kana walitti qaaccessinee yeroo gabaabaa keessatti waa guddaa hojjenna jennee yaanna. Godoo Housing and Smart Real Estate kaampaanii 150 isaa ol dhaabnu keessaa isaan gafaa fi isa guddaa isa uummanni ittiin jaallate nuyis jaallannu halkaniif guyyaa hojjennuu fi kaampaanii warra kaan immoo fudhatee deemuu danda'a kaampaanii jennuudhaan jedha. Nan gabaabsanitti fakkaata. Tole. Imalli waggaa 3 darbanii kana fakkaata. Imala kana keessatti chaalenjiiwwan hedduutu jiru. Afrikaa Holding Group malleen chaalenjii ittiin injifatu kan waggoota 3 darban kana keessa maal fakkaata? Fuulduraaf yoo chaalenjii keessoo fi alaa Afrikaa Holding Group ittiin injifatu iftoominaan Afrikaa Holding Group humni isaa caasaan ijaarama isaatii kan inni ittiin haalota injifatu maal fakkaata? Taateewwan darban irraa waan amma hubannu. Baay'ee gaariidha. Tokko qajeeltoo qabnaa jenna. Qajeeltoo keessaa inni tokko duudhaan keenyi qofti 9 keessaa duudhaan tokkodha. Duudhaan keenyi qofti immoo qajeeltoo 9 qaba. 9 keessaa inni 9ffaan selfless jechuun ufittummaan ala jedha. Ufittummaan ala jechuun hiikni isaa uniif waan lama. Yoo xiqqaatee fi yoo guddate jennee dubbanna. Yoo xiqqaate ufittummaan ala jechuun aniif ati wal qixxeedha waan anaaf malu siif maluu qabaa jedhee yaaduudha. Inni lammaffaan immoo yoo baay'ate immoo situ narra caalaa jiraachuu qabaa waan naaf ta'u caalaa siifaa ta'u jedhee yaaduudha. Achirraati kaachaa yaadamte Afrikaa Holding iyyuu namni baay'een yeroo baay'ee maaltu si gasheenyaan kana cinqamtaa maaliif akkana taataa jedhee naa kaasa namni baay'een jechaadha. Ufittummaan ala gaafataatu ta'a jechaadha inni kun qajeeltoon isaa akkitti nama walitti qabamellee. Inni lammaffaan ani bineensota 3 jaalladha. Sadii bineensota jiran keessaa jechuudha. Tokko leencaa, tokko risaadhaa, tokko kannisa.
Jarreen kana sadarraa waan baay'ee barannaa garuu tokko duwwaa yoon kaasu leenci nan danda'a hin danda'amaa kan jedhu qaba. Fakkeenyaaf kan leenca caalu qaamaan arba. Leenca gaafa argu arbi nan nyaatama jedhee yaada. Arbi immoo nan nyaadha jedhee yaada. Maal jechuudha kuni nan danda'aadha. Baay'een namaa kun akkamittiin danda'amaa siin jedha. Biyya argama dhala namaa warri kaan waa hedduu hojjetanii too jiranii nurraa argamanii ka'anii nuyi kaampaanii galmeessuu hin dandeenyu, milkeessuu hin dandeenyu, waa hojjechuu hin dandeenyu, kun hin danda'amu jedhu naaf na kofalchiisa. Risaarraa fageessanii ilaalu, tulluu duduba ilaalu, qaarisanii ilaalu, rakkoo keessaa waa baasuu cirraati kana barumsa jechuudha. Kan isarraa ogummaa fi gurmuudhaan akkamittiin hojjechuu danda'ama, akkamittiin waa dammeessuu danda'ama, akkamittiin kan isni iddoo adda addaa teesseetu kan isheen damma fiddu. Mi'aa garuu dhumarratti waan isheen irra teessu tokko waan hin taane keessaallee waan mi'aawu baasuun akka danda'amu barsiisachaadha. Kanaaf kana dhachaadha. As keessatti egaa qormaata akkamittiin injifattu jettu tokko muuxannoon horatame jira. Lammaffaan bineensota sadarkaa waan baratamu jira. Arfaffaan immoo abbaan aksiyoonaa, abbaan kaampaanii ana miti, boordii miti, hojjetaa as keessaa maanajimentii miti. Abbaan kaampaanii uummata. Abbaa uummataatu beekachaa. Kanaaf jirbii wal gargaaree arbaidha kan jedhe uummata keenya. Inni kun akka inni waliin gargaarree fi shirri adda addaa bara hedduu hojjetamaa ture. Inni kun amma ittiin dammaqne malee nuti ittiin dammaqne malee yeroo ammaa akka uummata Oromootti qofa miti akka Itoophiyaatti iyyuu Afrikaa irratti bahamee addunyaa irratti yeroo mul'achuu danda'amu yeroo kanadhaa kan jedhu har'a naa galee ta'uu hin ta'in gaafa jijjiiramni kun dhufe naa galee jalqabe jechaadha. Namoonni hedduun boordiis dabalatee namoonni hedduun na faana deemanii jechaadha. Kanaaf akkamittiin injifatte qormaata guguddaa hanga lubbuutti deemutu nu mudataa ture. Isa kana akkamittiin injifatte yoo jette kaampaaniin kun gaafa tuqamu akka kannisaa ka'e jechaadha. Abbaan aksiyoonaas hin ka'e, boordiin hin ka'e, hojjetaan hin ka'e, akka kannisaa ka'eetu iddoo iddootii ka'ee qabsoo qabsaa'ee galmaan ga'e jechaadha. Kanaaf cimina koorraan ka'u jirbii wal gargaareen jedhe malee jirbii furdaa tokko finyoo furdaa tokkotu leenca hidhan jenne. Finyoon furdaa ta'ee cimee jiraatu hin jiru. Qal'aadha. Qal'aa jirbii walitti dhufeetu arba hidhaa. Inni jedhu sun jechuudha. Kanatu nu injifachiisa. Inni garbaroonan sii kaasu kaampaaniin nuti maqaa uummata Oromootiin fi biyya kana keessattuu taanaan aksiyoonaan kaampaaniin dhaabbatu baankii irraa kan hafe maaliif hin milkaa'usa jedhu. Xiinxallee waan kaaneef xiinxala kana namootaaf yeroon ibsu yaada furdisaniitti dabalanii waan kaaneef akkamittiin qormaanni dhufuu danda'a, akkamittiin darbuun danda'ama kan jedhu barannee waan kaaneef yeroo qormaanni dhufu raafamna ton ta'inni qormaanni kun immoo waa fiddee dhufteetti as keessaati akkamittiin warqee wayii baasnaa jennan warra balfa keessa warqee barbaadu malee warra warqee keessa balfa barbaadu miti jechuudha. Yaadamni tokko duudhaan kaampaanichaa inni tokko optimist jedha. Optimist jechuun balfa keessa waan immoo waan kosii baay'ee keessa warqee baasuu jechuudha. Namni baay'een immoo warqee keessaa kosii barbaada. Warqee keessaa kosii arguun hin danda'amu. Yoo argames ifaajjii namichi warqee sana keessaa balfa baasuuf ifaajee fi bu'aan argatu waliin argu ufumaa umurii ufii gubuu ta'a jechaadha. Kanaaf qajeeltoo yaadna jechaadha. Rakkoon gaafa dhufullee rakkoo sana keessaa akkamittiin waan gaarii baasna. Waan gaariin as keessa jira. Icciitii tokko sitti namni baay'een karaa baratameen karaa gaggabaabaadhaan karaa qaxxaamuraadhaan waan addaa hojjechuu barbaada. Hin danda'amu. Rakkoo keessaa waa fuudhuu namni barbaadu nama muraasa. Rakkoo sana waan baqatuuf waan gaarii waan addaa ta'e tokko baasuu hin danda'u jechuudha. Rakkoo sanatti gaafa deemtu rakkoo sana keessaa waa fuudhuu dandeessu inni sun bifa addaa injifannoo addaa yaadama addaa qabatee dhufa jechuudha. Kanaaf isa kanas ilaallaa. Inni biroon jirbii wal gargaarii jechuun maal jechuudha reettu obbo Caalaan amma obbo Caalaa Badhaadhaa bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa dura taa'aa qonnaan bultoota keenya abbootii aksiyoonaati. Obbo Caalaan waan muuxannootiin horatan qabu. Ani obbo Caalaa gaafa dharu obbo Caalaan asitti dhufanii kirrii maal fiduu danda'u kan jedhu ilaala. Ati maal fiddaa inni sun maal fidaa inni sun maal fidaa kan jedhu ilaala. Yaada kana walitti qaaccessuu dandeenya jechaadha. Ergama keenyaan wal amantaadhaan nama wal amanutu dhufa malee namni amanni haa taa'u.
wal amantaadhaan kaapitaala hawaasummaa jechuun duudhaa hawaasaa, duudhaa uummata Oromoo, duudhaa uummata Itoophiyaa, duudhaa Afrikaa walitti qaaccessuudhaan Afrikaarraa innoveeshinii yookaan immoo kalaqa addaatiin walitti qaaccessinee Afrikaarraa tokkoffaa baana yeroo jennu issue of leadership akkamitti gaggeeffama inni kuni jalqabumarraa nu yaannu akkamitti waan kana milkeessinaadha malee as keessatti milkii kana keessa akkamittiin saamnaa hin jennu akka saroota tokko tokko jechuudha. Yeroon kana jedhu ammas uummata kabajuu dadhabuuf otoo hin ta'in saroonni yaada sarootaa qaban tokko tokko waan jiraniif isaaniin dhaggeeffannu. Warri Arabaa akkuma jedhan saroonni ni dutu gaalonni deemsa isaanii itti fufaniiru jedha. Kaampaaniin diigameera jedhameetu labsame. Kaampaaniin diigame taanaan uummati 120 ol guyya sadii nu bira turan waan isaan dubbatan miidiyaa irratti argitaniittu hawaasi keenya addanatti nu faana kabajuuf dhufe biiroon kun waan ibsu jira. Kana nuyi hanneen hojjenne maallaqa sanaan maallaqa uummataan hojjenne jechaadha. Isaan kanaan ani yaadi isaanii yaada sarootaatiin jedha. Isin nama waan taataniif yaada sareef keessaa baasaatii yaada namaa ofitti deebisaan jedha. Galatooma egaa waan hedduu kakaasna yeroo keenyatti fayyadamaa deemuudhaaf fi jalaa jalaan waan adda addaa kaasuu dandeenya yeroo biraallee egaa har'a bara haraara jirra. Dhaadhannoon tibba kan Afrikaa Holding Group qabatee jiru ammoo bara haaraatti godoo haaraa jedha. Yeroo bara haaraatti godoo haaraa hawaasni ofii ijaarrata. Afrikaa Holding Group kaampaanii keessanii godoo keessan ijaarradhaa jedha. Yaadamni bara haaraatti godoo haaraa akkasuma bara haaraatti immoo waajjira haaraa jedhee Afrikaa Holding Group jalqabe kuni eessaa gara kamitti deema? Uummati hoo maalirraa fudhata? Gaariidha. Akkuma qajeeltoo irratti sii kaase innovation jechuun waan haaraa uumuu jechuudha. Tokko waan duraan hin jirre haaraa uumuu jechuudha. Inni lammaffaan immoo waanuma jirurraa waan haaraa maddisiisaa deemuu jechuudha. Yaaduma keenyatu ergama keenyatti akkasidha malee bara haaraa waan ta'eef godoo haaraa hin jenne jechaadha. Waan haaraa guyyaa guyyaatti namoonnis nuu kaasu akkamitti yoom hojjetaa bultuu jedhu. Inni sa'aatiisuma diirama isin jedha sa'aatii 25 sana yaada haaraa guyyaa guyyaatti waan oomishuu hin danda'amuuf yaadama haaraa qabna jechaadha. Tokko achirraa ka'a. Lammaffaan immoo godoo keessan kaampaanii keessaniin ijaarradhaa yeroo jennu nu duwwaadha natti fakkaata kan akkas jedhu nuyi abbaa aksiyoonaa yoo ta'e malee abbaa manaa ta'uun hin danda'amu abbaa wiirtuu biizinasii ta'uun hin danda'amu jenna. Maal jechuudha kun jechuun jirbii wal gargaaree hidha arga ta'e waan ittiin manni kun ijaaramuu fi abbaan aksiyoonaa kan ta'uu qabu namichuma asirratti gurmuu qarshii 1,000 qabee 5,000 qabee hanga miliyoona 5tti walitti fidedha jechuu keenya. Kanaafiyyuu erga kana ta'ee bara haaraa kanatti mana haaraa kana argisiisuun hin danda'ama yaada jedhu kana hunduu akkamitti danda'ama jedhee akka inni ittiin danda'amus jirbii wal gargaartee isa jedhe sana yaada keessa galfachaa injifannoo amma yoonaa Afrikaa Holdingiin galmeesse yaada keessa galfachaa keessumaa immoo akka biyya keenyaatti waan otoo rakkoon jiru waggaa 5-6 darban kana keessa otoo rakkoon jiru jijjiirama biyyi keenya argamsiisaa jiru hin danda'ama waan haaraa uumuun hin danda'ama isa jedhu waan agarsiisee jechaadha. Keessumaa bara jalqabaa gaafa samiitti mankuraakuuriin ol muummichi ministeeraa keenya arganii namni otoo waan nyaatu hin qabaatiin ol erguun hin barbaachisaa jedhu namoonni. Inni waan nyaataa waan biraadha inni kun waan biraadha. Otoo waan quufnee nyaanneef iddoo sanarratti samiirratti asiin ol mankuraakuurii sana erguun hin danda'amu jechuudha. Sana waliin bakka bu'u. Kanaafii waan haaraa uumuun akka danda'amu biyyi kun biyyi keenya gaggeessummaa muummicha ministeeraa keenyaatiin waggaa 6-7 darbe nu agarsiisteen waan taaneef nuyi onneen keenya achirraa ka'a yaadama uummata keenyaa yaadama mootummaa keenyaa kan qabanne soo ta'e jechaadha. Kanaafiyyuu bara haaraatti godoo haaraa waajjira haaraa waan haaraa jechuudha. Amma ijoolleen kutaa 12 leenjifamanii nu faana hojii hojjetaa jiran kan argitanii uffannaa aadaati kan uffatan. Fuulduratti uffannaan hojjetaa keenyaallee haaraadha jechaadha. Haaraa ta'eetu dhufuu qaba. Waan biraand ta'ee dhufuu qaba jechaadha. Kanaafiyyuu bara haaraatti godoo haaraa jenneerra nuyi hin danda'ama jedhaati atis sis dabalate tillee aksiyoona bitatteetta yoo baay'een aksiyoona kee nime ciitii kee baasuu waan ta'uuf hin baasu hundi namaayyuu aksiyoona bitee yaadaanis nu gargaaree kana milkeessuun hin danda'ama kan jedhu qabna nuni gamoo 5 namni miliyoonni 20 namni miliyoonni 10 ijaaruun salphaadha waggaa tokko keessatti baay'ee salphaadha nama gamoo 40-50 qaba nama tokkotu
kaansaa nama maluufiitu qaba. Kaansaa immoo baay'insaa immoo nama malleefiitu gamoo hedduu qaba. Seeraan qabaa seeradhanni waa gochuu hin danda'amu garuu akkamittiin fidee waan biraati. Kanaafiyyuu karaa qajeeltoodhaan kallattii badhaadhinaan mul'ata keenyallee yaadama mootummaa irraa fudhannee badhaadhina dilbii dhaloota dhaalchisuun hin danda'ama jennee yeroo kaanu waan haaraa uumuunis hin danda'ama. Bara haaraatti godoo haaraa, waajjira haaraa, yaada haaraa, waan hundumtuu haaraa, innovation, creativity yeroo jennu waan haaraa uumuu qabda jechaadha. Oromoo hundatti yaada moofaatiin, yaada durattiitiin hin ta'u. Yeroo baay'ee nama guddaa biyya kanaatiin durattiyyuu namichi nama cimaa ture garuu rakkoo tokko qabaa jedhedhaan tokko. Maal jennaan nama dhaga'u jedhama nama garbaraatiin jechuudha. Anis nama dhaga'u namichi jedhu maal na dhageessisuu barbaadeedha namichi. Yaada quucaraa dhaga'u ni yoomiyyuu isaan. Yaadi mo'ataan immoo xinnoo yoo haa ta'u ankoo caallaan sokkechaadha. Fakkeenyaaf ani pirinsipiliin qajeeltoon ani qabu keessaa mana kana keessatti ittiin dubbadhaa namni hin sobdaanaan jedha namni kaadee dhugaan jedhani garuu. Namni mana kana keessaa xiqqoon ana duwwaadha. Namni naa gadii mana kana keessa jiraachuu hin qabuun jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Yaada ani dubbadhu dhagaa taanaan dhageessa taanaan yaada keetti yaadi koo dabalamna hin caaltaa jechaadha. Jirbii wal gargaaree jechuun kana jechuudha. Walaggeeffadhu walaggeeffachuudha. Maal dubbachuu barbaade maal gochaa jira? Isa booda isa sanarratti yaada kee dabalte yaada ani jedhee waan ani gochuu danda'u caalaa hojjechuu hin dandeessaa. Amantaa jedhu ejjennoo jiruun qaba jechaadha. Kun yaada haaraa uumuudha jechaadha. Namni baay'een takaalamee jira. Isuma duratti bare dubbataa isa kanaaf jedheen dhaga'uu hin danda'amu kun hin ulfaataa abjuudha siin jedha. Garuu qabatamaatti argamaa jira jechaadha. Kanaaf bara haaraatti godoo haaraa yeroo jennu akkasidha jechaadha. Galatooma egaa mee waan baay'ee kaasnee gara kaampaanii keessaa achis hin baasiin gara dhuunfaattis hin fudhadha xinnoo ishee waa akka taphannuu fi Bodarajeen duraan barsiisaa ture jedhama. Barsiisaa akka turtanis quban qaba. Adeemsa baruuf barsiisuu waggoota hedduu keessa akka turtan quban qaba. Mee jiruuf jireenya keessan keessatti Bodarajjeef barri haaraan akkasuma hojiin dhuunfaa isaanii akkamitti wal bira qabanii deemsisu? Kaampaaniittiin isin filannaannes jechuudha. Bara haaraa fi muuxannoon keessa jedhuuf anaaf gaariidha. Maal na yaadachiiste hoogganaa mana barumsaan ture waggaa lamanii astamaarii ta'e waggaa hedduudhaa fi hoogganaa mana barumsaan ture. Sana booda koordineeshinii Oromiyaa irraan hojjedhe. Isa booda sadarkaa itti aanaa hoogganaa biirootti itti gaafatamaa kominikeeshinii biiroo maallaqa misooma dinagdee Oromiyaa ta'e haga nama qonnaan bulaa yookaan daa'ima amma xiqqootii amma isa guddaatti arge jechaadha. Yeroon hoogganaa mana barumsaa ture jijjiirama guguddaadha ture kanan fidu. Ani dhufee jennaan namni dhaabachuu hin danda'u. Ilaa har'a immoo maal fidee dhufee jedhama. Waan haaraa tokko uumee tanan ani hojjedhu hin jedhu ofii koon hojjedha. Yeroon hojjedhu isa booda namuu hojjeteetu deema jechaadha. Wal hamachuun hin jiru, wal jibbuun hin jiru, wal faana nyaatamaa, wal faana dhugamaa, kolfaa deemuudha jechuudha. Sararraa maqee namni yeroo dhufe immoo seeraan nan qabadhan. Seeraan nama qabnaan muuxannoo isaa nan qaba jechuudha. Maal yaada ture yeroo sana ani erganii hoogganaa mana barumsaa ta'ee jijjiirama amma kanaa fide namni inni kaan jijjiirama akkamii fiduu danda'a kan jedhu waan inni guddaa yaada ture jechaadha. Akkuma jedhame aangoonis natti kenname iddoo jijjiirama guddaa fiduu danda'us dhaqee waan an qabsaa'eera yeroo sana hin danda'amu. Lakkaa namni yeroo aangoodhaan ol baadeemu wanti saxaxu wanta hedduutu jira. Fakkeenyaaf sirna wayyaanee keessa wanti saxaxu OPDO Oromoof Oromoo saba kaaniif kaan akkamitti wal nyaachisame biyyi kun akkam akka ta'aa ture biyyatu beekachaa. Sun ulfaataa ture. Kanaaf bara 2006 dhiisee baheen kaampaanii dhuunfaa koo dhaabbadhe jijjiiramni kun gaafa dhufu immoo kaampaanii kanan dhaabee jechaadha. Waggaa 3 jalqabaa namni tokko dhufeetu yaadi kun amma kana sokkee amman fixee jedhee na gaafate. Waggaa 30 waggaa 3 ji'a 3 jedheen. Maal jechuu barbaadde naan jedhe. Waggaa 30 ana faana ture yaadi kun gabbachaa dhufe. Waggaa 3 immoo erga jijjiiramni kun dhufe yaadan jalqabedha. Waggaa 3 irraa na gaafate namichi. Ji'a 3 immoo erga inni dhaabbate kaampaaniin kun dhaabbate ji'a 3dhaan jedheen. Akkamitti kana amma kanaa furdatee sokkeree yaada jedhuuf yaadi kun waggaa 30 dhasii waggaa 3 ji'a 3 dhasii. Akkuma diirama siin jedhe immoo
yaada koo qofa otoo hin ta'in yaada namoota keessa jiru iddoo tokkotti walitti fidee walitti waan sana qaaccessuu kan mana barumsaa irraa qabadhee hoogganaa yeroo ta'e irraa qabadhee kan qabadhee dhufe jechaadha. Kanaaf muuxannoon sun gabbatee dhufe waan mul'ata na keessa jiru akkamittiin galmaan ga'a kan jedhu malee dhuunfaa koof akkamittiin jiraadhaa kan jedhu jechuudha. Takka takka namichi qawsiidha faanaan jedhu. Carraa kana fa'aa ofiisaa fayyadamu otoo qabu otoo akkas gochuu qabu maaliif akkanatti cinqama maaliif mana isaa dhiisaa maaliif ijoollee isaa dhiisaa kan jedhu jirachaa. Naani dhiiseeras jechuu hin danda'u hin dhiisnes jechuu hin danda'u garuu injifannoon fuulduratti deemaa jirachaa. Duduuba deebi'ee maal yaadachiisitti fakkaate amma addana falaxaan addana irra jiru kuni makiinaadha kan na cabse harka koo addanatti cabse shofeera koo miila cabse bara 2002 jechuudha. Bara 2000 kana waggaa kaampaanii 150 akkamittiin milkeessita taasise jettuuf jechuudha. Isa booda foo wallaalee du'eera jedhanii namni natti ambulaansiin dhufee yeroon uf baru harki koo kun cabeera achi sokkiteetti jedhamu qobaattiin hollatti turte. Narratti gogee dhiigni narratti gogee harka koo sochoosuu dadhabee harka isa kanaan akkas godhee gaafa laalu dhiigni narratti gogeera jechaadha. Du'e jedhanii ambulaansiin dhufee na fuudhuuf jechuudha. Yeroon uf baru garuu sammuu kootti waa tokkotu dhufe. Waan gammachuu wayii tokkotu na keessatti gammachuu akka sanaa argeen beeku namni yoo na keessa koo na gammade. Namni du'eera jedhaa ani garuu hin du'uun jedha jechaadha. Sana booda hospitaalan galee hospitaalatti faranjiidha ture ayiraattidha. Asitti opereeshinii ta'uu qabdaa jedhanii cabdeetta waanta ta'eef karaattis du'uu dandeessa mataan keessa falaxameera jedhan hin ta'uu Finfinneetti malee hin jedhin. Namni na kadhatee dadhabee dhumarratti karaarratti duuta waan taateef asitti opereeshinii ta'uu qabdaa naan jedhe dooktarichi. Lakkii hin jedheen afaan Ingiliffaani ture. Hin du'uu hin jedheen hin duutaa jedhe hin du'uu hin jedheen. Ani hin du'uu ammani raajii tokko waan gaarii tokko uummata Itoophiyaaf uummata Oromoof hojjedhee amman argutti amman itti jiraadhutti hin du'u quufeedhuma hin du'anii jedheen. Waatti naan jedhe namichi. Namichi du'uuf jireenya gidduu jiru akkamittiin kana dubbattaa jedhe. Anamma yaadeen miti kana. Ejjennoo na keessa jirudha jechaadha. Namichi hundi qisiifate bakka sammuu isaatu tuqameera waanta ta'eef gadhiisaa jedhee Finfinnee dhufee tanan harkisnaa hodhamee kun sibiilaan waggaa 2 sibiila 12 na keessa ture jechuudha. Kun hundumtuu asii ammasitti sibiilatu keessa ture jechuudha. Miila koolraa lafee fudhatamee iddoo kaanii foontu fudhatamee kun hanga keessaatti hodhamee jechaadha. Maal jechuufi hin milkaa'aa jechuu kooti. Galatooma yeroon keenya sunu jalaa deemaa jira waan baay'ee tuun gaasii natti tola garuu booddeetti deebina dheena abdadha. Waggoota 10 keessatti kaampaanii 150 jennee yaanna waggaan 3 darbee jira. Bara haaraa immoo 2017 kabajaa jirra itti seenuudhaaf waggaa tokko kana keessatti kan hojjete itti fufsiisuu fi waggaa afi kana keessatti waggaa 2017 kana keessatti karoorri kaampaaniiwwan oomishu Afrikaa Holding Group maal fakkaata karoorri bara 2017 walii galaan. Gaarii akkuma diinarsiin jedhe karoorri bara 2017 P9 qabnaa 9 keessaa 3 kurmaana tokkoffaa kana keessatti galmaan keenya yookaan immoo jalqabna inni kaane tokko qophaa'ummaadha lammaffaan oomishtummaadha sadaffaan immoo bu'a qabeessummaadha bu'a qabeessa taanee itti fufna jechaadha. Wanta mul'atudha wanta argamu jechuudha. Biyya keenyatti kan hin baramne mul'ataan deemuun hin baramne namni baay'ee mul'ata qaba namni baay'een immoo mul'ata nama gatachiisaa oola. Wanti keessa darbame haalli mijaan amma jiru haalli uummata keenya keessa jiru haalli Itoophiyaan keessa jirtu haalli addunyaan Itoophiyaadhaaf qabdu amma yerootti kaampaanii 150 miti 1500 milkeessuu danda'amudha wanta ta'eef ati jirbii tokko duwwaana dhowwatiin namni adda adda jiru jirbii walitti fide hin danda'ama hin milkaa'a jechaadha. Yeroo gabaabaa keessatti akka milkeessinu ani shakkiin qabu namni hedduun shakkiin qabnu jechaa jira namni baay'een hundi namaa immoo akkana hin dhufedhee tana yaadan. Kanaaf 2017tti enerjiin keenya kan durii caalaa jabaate humna gaarii fidaa jechuudha. Tole abbootii aksiyoonaatiif akkasuma hojii waliigalaa akka addaatti Afrikaa Holding jiru qabatee jiru daqiiqaa muraasa gidduutti carraa biraan isinii kenna. Galatooma godoo keessaniin kaampaanii keessaniin godoo keessan ijaarradhaa jenna.
lafa qotaa jirra. Bakka sanatti hojii babal'aa hojjechuuf jirra. Yeroo gabaabaa keessatti maallaqa yaada walitti finnee akka milkeessinu jechuudha. Nuyi kan nuyi sardamnu, kan nuyi hirriba dhabnu, boordiin, manajimentiin, hojjetaan, abbootii aksiyoonaa keessaallee kan guyyaa guyyaatti dhufanii nu hordofan, qaamaan dhufan, bilbilaan illee nu hordofan jiru. Isaan kun kan isaan jarjarru waan kana lafa bu'ee yeroo gabaabaa keessatti hojjechuu danda'uudhaaf waanta ta'eef koottaa isiniin jenna hanga qaamee 5tti hanga boriitti jechuudha. Namni galee hojii adeemsistuu dhibbantaa 50 hir'isneefii jirra. Hanga yeroo isaa ilaallee dabaluu dandeenya jennee yaadna. Keessumaa maallaqa gadi hir'isuu jechuudha. Namni dhibbantaa 10 hanga dhibbantaa 20tti kaffale dhibbantaa 50 hanga dhibbantaa 100tti kan kaffale gatii hir'isnaaf jechuudha. Mana parsantii 100 kan kaffale godoo wajjin mana wajjin suuqii wajjin jechuudha. Parsantii 20 hir'isnaafi parsantii 75 yookaan immoo dhibbantaa 75 gatii mana sanaa kan kaffale harka 15 hir'isnaafi dhibbantaa 50 kan kaffale immoo gatii manaas haa ta'u gatii bakka biizinasii dhibbantaa 10 hir'isnaaf jechuudha. Namoonni baay'een isin ajaa'ibsiisu akkaataa kanaan kaffalanii birrii 600,000 birrii miliyoona 1.3 hambifachaa jiru jechuudha. Kan haala nun eegneen jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti kana galmaan ga'uu dandeenya. Boriif taan akka nun gaafanne nuyi ufin shakkinu hojii keenya fixneerra. Hawaasi garuu dhufee maallaqni kun hin dhufu taanaan dubbiin kun dubbii ta'eef ijaarrettaniittuu meerree akka nun hin jenne waan jettan sana waadaa keessan isin galtaniittuu jenne isin gaafanna jechaadha. Kanaafuu wal gaafanna waanta ta'eef koottaa isiniin jenna yeroo gabaabaa keessatti dhagaan bu'uuraan ta'a. Irreecha irrattis qophii guddaa gochaa jirra. Irreechas hin keessummeessina. Kaaffee keenya lakkoofsa 1ffaa Shaggarirraa, lakkoofsa 2 Booleerraa, lakkoofsa 3 immoo markaatoo bakka ijaarama qabnu kanarraa mana ijaaruurraati jechuudha. Isin keessummeessuufis qophoofneerra. Ji'a fulbaana dhumarra yookaan immoo onkololeessa jalqabarra yaa'ii waliigalaa sadaffaa si waamna jechaadha. Qophii bal'aa gooneerra. Uummati Itoophiyaa, uummanni Oromoo akka dhuftan jenna. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Galatooma bakka keessan jedha irra deebi'uudhaaf ulfaadhaa. Kabajamtoota keenya turtiin obbo Darajii Maamuyyee hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaa Afrikaa Holding Group waliin taasisaa ture kana fakkaata. Waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebana. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti. Gaggeessanii, hundi keessanii.